Subscribe goran. Jadi ka? Top jiran jira. Top. Second na maaf. Balu dia First ati na. Nagaan isinii foto akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota YouTube Dr. Naafi Argeetu official. Niyaadanii takka kanatti yoom dhuftu maatiidhaan yoom dhuftu jettanii baay'een keessan nu gaafachaa nu iyyaafachaa turtaniitu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kabajamtoota hordoftoota YouTube keenya kanaan dura sagantaa maatii isiniif dhiyeessaa turuun keenya ni beekama. Ammas immoo bifa haaraatiin sagantaa maatii qabannee isiniif dhiyaanneera jechuudha. Garuu baay'ee isin komanneerra. Namoonni baay'een YouTube channel keenya subscribe gootaniitu garuu namoonni baay'een keessan immoo ilaaltanii ma qofa baatu. Kanaaf maal godhan? Subscribe jedhee. Subscribe godhan. Jadi ka? Top jiran jira. Tap miti. Subscribe godhaa jedhe. Aroon jira. Ela waan tokko YouTube video kana irratti subscriberii 10,000 argannaan subscriberii 10,000 argannaan birrii 10,000 isii kenna. Dargaa bana naannoo. Subscribe godhaariin ila warri armee ko jaallattan subscribe 10,000 argannaan qarshii 10,000 kennaaf. Subscribe tokko birrii tokko jechuudha. Isaa gadi yoo ta'e hin kennamu jechuudha. Kanaaf dafi dubbatadhu. Subscribe godhaa. Subscribe. Subscribe godhaa. Egaa kabajamtu subscribe godhaa 10,000 subscribe argannaan qarshii 10,000 kennaaf jechuudha. Dhuguma isintti agarsiise deebisee dhufee baay'ee. Egaa sagantaa har'aatiin waliin taphachuudhaaf gareetti qoodamnee jirra. Har'ammoo sagantaa kana immoo jalqabaa eenyu kan gaggeessu sagantaa keenya kana kan gaggeessu kan gaaffii siin gaafadha. Namni mo'ateef badhaasa qaba. Gareedhaan wal qoodaa nuun jedhaniiru. Gareedhaan wal qoodnee jirra. Gara isheetti deebisu moo gareen keenya jalqaba wal ibsinu moo isitu fudhata sagantaa? Egaa garee lama jira. Garee obbo Geetuudhaa fi garee obbo Geetuu gaa kun sooretti adde armee milkii isaanii fi obbo Geetuun garee tokko ta'aniiru. Dr. Naafi Adii fi addeenyudha. Adde Warqinash. Adde Warqinash namarraan immoo garee tokkodha. Eenyutu injifata itti meesti barreessaa mee komentii irra jalqaba. Kun beekamaadha. Eenyutu injifata? Nuti injifata. Nuti injifata. Eenyutu injifata? Nuti injifata. Cheers. Abdel qaba son taane nu sermoonii keenya dhumarratti. Inni injifanna kottu. Gaaffii gaafatamu hundumaa deebisuu qabna. Kanaaf gara sagantaa kana maal akka ta'e nu ibsiti gara feenetitti sin dabarsinu. Ishi garee lamaniifuu gaaffii jaatu ni qophaa'eera. Akkas jechuun gaaffiin kun badhaasa qabaa jechuudha. Gaaffii jaa gaafa ta'u gaaffii 12. Gaaffii 12 yoo injifattanii gaaffii tokkotti qarshii 200 qabdu. Gaaffii 12tu suni dhiyaateera. Gaaffii 12 keessaa gaaffiin 4 gaaffii afaanidha. Gaaffii afaanii jechuun afaanota ergisaarraa kan dhufanii jechuudha. Sanaa afaan Oromoodhaan ibsitu. Gaaffiin afaan immoo akshinii. Dubbannee agarsiifnu moo harkaan agarsiisu isin keessaa amma fakkeenyaaf garee Geetufaa keessaati. Namni tokko kee filatanii jechuudha yookiin Geetu yookiin Sifoo namni tokko filatamee akshiniidhaan agarsiisaaf. Isheen akshinii yoo agarsiiste inni immoo deebii afaanii ibsaaf jechuudha. Gaaffii warri afaan immoo gaaffii jechuun akshiniidhaan agarsiistanii jechuudha. Malee hintii minaamin dubbattu akshinii man walii agarsiistu jechuudha. Kanaafuu hixaan isinii buusaa hixaa carraa kaastu. Fudhataniiftu miti? Gaaffii lakkoofsa tokko kan fudhatanii isinii? Gaaffii tokkoo fi sekeendii 30 isinii kennamaa jechuudha. Kana gidduutti daftanii deebisuu qabdu. Gaaffii lakkoofsa tokko isin bira miti? Sekeendii 30 qabdu sekeendii 30 gidduutti daftanii deebisuu qabdu. Pireezidaantiin Itoophiyaa yeroo ammaa eenyu? Taayyaa Asqasillaasee. Ishii gareen kuni argatanii jechuudha. Garee 200 qabdu gaaffii tokko argatanii. Miyaku garee amma garee laati. Ishi gaaffii lakkoofsa lammaffaa akkas jedha. Biyyi warqii
baay'inaan oomishuun beekamtu eenyu jedhamti? Sekeendii 30 qabdu dafaa. Filannoo isinii kennu? mirga nuga. Mirga god Jechuun Filannoon hin danda'amu. danda'amu. Jiraatu malee. Filannoo jechuun koo oodha deebiin kanadha. biyya akka addunyaatti. Biyya akka addunyaatti. Irra deebi'ee mara gana. Oomishuun beekamtu eenyu jedhamti? Brazil. Caraa Sekondii shan. tokko qabdu. Kongo. Uruguay. Congo. Bakka isaatiin Abdaniitu. Gacarraa qabu. Deebii saman. Biyyi baay'inaan oomishuun beekamtu Chaayinaadha. Warqii. Tole. Gaaffii lakkoofsa 3. nu bira. Simbira. Ishee. Sekondii 30 qabdu. Ashaangulliitiin afaan Oromootiin maal jedhama? Ashaangulliitii afaan Oromootiin. Beekat. Ayibsa gadi. Beekat. Goge. Dafa yeroo dhumaadha. Daanyoliin. Sekondii naa qabaa. Sooratti dabe. Jorge. Moo goge. Jorge. Yaad itti dhiyaatee. Forge. Walakkaan dura Kan dhumeera. Walakkaa waan jedhamu jirame. Itti dhiyaatee garuu indeebiin horgoggee jedhamti. Dhiyaatee. Afraffaan. Gaaffii lakkoofsa afraffaa kan qaban Nuta. yeroo keessanitti fayyadamaa. Ishi. Silippariin afaan Oromootiin maal jedhama? Silippariin. Naxalaa caammaa. Deebii koko. Deebiseera. As beekan ta'e kan ishee sadii. Afaan Oromootiin. Qubcaambee. Deebisnee caraa tokko sekendii. Ergendoo. Gargandoo. Deebisnee hin danda'amne. Ergendee. Lama. Sadii. Ergoggee. Silipperii. Sindalaan wati. Lakkoofsa kan bira. Faanjalee. Waan hin beekne maana gaafata. Beene baajjale. Nagaadee uumama nagaadee gaafa. Shanura. Gaaffii lakkoofsa 5 namni qabate. Nu bira. Simbira. Ishi. Jinjanaan afaan Oromootiin maal jedhama? Shooshilu. Iski. Fooyyeffadhaa. Shooshilu. Sosobba. Sosobbaan ta'u. Soosillaa. Shooshilaan sosobbiin ijaa Waan lamaa Iddoo. Gaaffii lakkoofsa 6 namni qabate. Kulma biramas. Afaan ammas. kun jaamoo sagalii. Jaadha. Simbira qabaadee maaltu ni qabdi. Ishee. Ishi. Dhaggeeffadhaa gaaffii lakkoofsa 6ffaa. Saaloniin afaan Oromootiin maal jedhama? Saaloniin. Gorduu. Manduree. Deebiira. Mana duree. Tiraasiin afaan Oromootiin maal jedhama? Boraatii. Kan ammaa beeku maal? Kun salphaadha. Kan eenyu beeku? Gaaffii afaanii kanuma xumuree irraa amma gara gaaffii keenya isa lammaffaatti ceenaa jechuudha. Gaaffii keenya lammaffaan isin gareen kunis namoota tokko filattu. Kan maal godhu? Aakshiniidha gaaffii akshinii. Annan agarsiisa waan bakka. ta'eef namni tokko agarsiisa namni tokko afaaniin deebisaa jechuudha. Kanaafuu isin keessaa namni tokko. Sekendii keetti fayyadamu sa'aatii keetti. Ageeffattoonni deebise. Gaafa rafan. Mataa jala kaasanii kan rafan. Tiraasii. Maal ittiin ta'e?
أجيفك لا اتنين من أفانين الجتمو أفان سلالة سرت قلنا ما بلاد بالو جبت بس تعدي لا نمشي تقول بس تعال بدين تشو إيه ودي داب تشو ما ستين بكوف قاعد بدين تشو مانكا ندرس Cumbu, dabu, cumbu, kita pakai budget. Mereka fully pasta. Deka. Bisa. Saat bisa. Ini. Kat. Apa sih buat apa? Cumbu era. Mana game seni? ولا أكس كجت ملء أكس لا أكس قديتو كجت لا Arga kali wajah cumbu era. Garu. Dewagara kare cumbu. Tokomi corosa cumbu ni tokomiti. Tokkoda. Terus كرافاتا نتلا غابي شمشي شاشي انت او انت بادا Afan kimben? Afan nintu? Afan nintu? Afan kimben? Okay, timar. لبي نتلا كنتيرا من كوفيا شمشي Afan nintu pati. سكيربي يسوسين Afan nintu pati. يقول انتنا مسكالي kenapa kada? Apa kena? jadi Apa kena usutane? Ada sestkau. Ish itu. Kada. Sih. بدي سوري تيرون سرت Kan kau kayak sufi. Adunya gelap. Gabi, marga. Boka. Gabi ada, boya ada. Gantri maga secara saya tini bah. Buka baru. Wagarnya. Upada boya. Bijama. Innum ne akra darat. Maskoti berri. Hati itu mengalah. Jadi rich. Akhirnya benar ya kamu kan? Toko kau usah. Gapi toko kau usah. Gana. Maka. Nabi. Shaudum tani tu maka.
Ilaali wanta ni godhu sirriitti hima. Galeeram. Watii keessaa funaananii miicanii hojjetu waxiidha. Dubbatina fanii. Marfee. Kubsata waraanu. Marfee waraanu. Kubsata. Addunyaa. Yeroo haa qabaa deemi. Utaadoo. Qofa. Marfee waraanu. Isatti intiri dakkaan. Isa marfee temperature intiri. Afaan. Bakka dubban. Marfee. Dek. Nu qabaa saati. Demba intiri dakkaan isatti dakkaan. Marfee kittibaati. Innumne. Ndeebisna nuti. Ndeebisna. Corona. Yaala kan argattanii na labsiin lakkaa'amu. Okay, sila nula kama ka. Maal natti agarsiistu kan goddoo sadhan ilaalatti agarsiistu. Amana yaalaan qabuun. Mana forsoo dhasiitu moo ilaalatti. Abdaggara. Tursitti hima. Soorratti amma. Lakki. Mucaa. Yerusee. Maayira. Mucaa kee. Mucaa kun akka deebiseet. Maal mucaa kun? Milkisaa mucaa. Sirriitti ilaali. Nkaataa. Aslan. Afaan kee Kamera. Nani fedha. Rakkee. Deebisee Ishii kabajamtoota irreessota keenya gareen kuni gaaffii 9 keessaa gaaffii 6 deebisuun garee warra gadaammoo gaaffii 9 keessaa gaaffii 4 deebisuun dhugaadha gareen kun baay'ee garee cimoo garee baay'ee gaaffii gurguddaan deebisanidha. Kanaafuu garee kuni birrii Keenya nu kenna. Birrii keenya. kuni badhaasa qarshii 2,000 badi. Fudhataniiru jechuudha. Kanaafuu garee kanaaf mooraalii hin barbaachisan. Kun harkatti fudhannee
Galatoomaa warri nu hordofaa turtan ammallee subscribe godhaa isin jenna ulfaadha.